dubartiin waan silaa namni ifaadhaan fatee biddilibsii uffatee biddilibsii jalattuu shokoisaa ijoollee mana keessa jiru dhoolfatee godhatu feesbuuk irratti as baatee dubartiin teennata islaamaa nutti himti. Wallaahi waan dhiiga nama booti. Waan duniyaa tanarraa deemuu rabbiin kadhatan. Nuti kabeen waan akkasii ijoollee raffisanii ifaadhaan fatanii biddilibsii jala seenanii dukkaneeffatanii jaarsaaf jaartinuu kan ijaa waliin agarre dukkana keessatti waliin haasayan. Isaan har'a gadi kashafatanii alabbayanii arraba mitirii 100 dheeratu gadi dhiisanii akkana godhaa akkana tayaa akkas tahii akkas hin tayinii asiin bu'ii asiin bahi yoo kana nu hin dubbatin yoo kana ulamaa'iin irraan dubbatin yoo kana du'aan irraan dubbatin yaa rabbi ummata keenna balan nu dhufuu deemu. احذروا اللهم إني قد بينت اللهم إني قد بلغت فاشهد يا ربي أنو في الراقس قرك يان دقائن جلسوا وري دقيتا ورن دقائن وري كيستو فيسبوك فيدمتن وري تيك توكي فيدمتن والدقائسسا